Ashama akkam jirtan. Odeeffannoowwan afran tokko har'a qabadhee dhiyaadheera. Odeeffannoowwan kana tartiibaan kan isin dhiyeessu ta'a. Inni jalqabaa dhimma deeggarsa galaa raayyaa ittisa biyyaa irratti kan xiyyeeffatedha. Lammaffaan ammoo gabaasa guxinee mirga namoomaa Koomishinii Qulqulleessa Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin ba'ee irratti haasa'amaa jiru. Akkasumas farda wayyaanee shanii ilaalchisuudhaanis wanti isinitti himu jira. Kan xumuraa balaa sakatta'insa wajjin wal qabatee edda galgala magaalaa Bahar Daaritti ga'ee ilaalchisuudhaan odeeffannoowwan kana tartiibaan kan isinii qoodu ta'a. Waan daawwattaniif baay'een isin galatoomfadha dursuudhaani. Egaa odeeffannoon kun hiriyoota keessanitti akka dhaqqabuuf like godhaa. Akkasumas share godhaa, subscribe godhaa. Subscribe erga gootanii booda yeroo hunda odeeffannoon akka isin dhaqqabuuf mallattoo dawlii tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Gara odeeffannoo isinii qooduutti darba jechaadha. Kan jalqabaa egaa deeggarsa raayyaa ittisaatiif taasifamaa jirudha. Raayyaan ittisa Itoophiyaa egaa addawwan waraanaa adda addaa irratti argamuudhaan diina keessaa qulqulleessaatiin jira. Diina kana gama injifachuutiin gama injifannoo argachuu fi irra aanuutiin egaa deeggarsi hawaasaas barbaachisaadha waan ta'eef hawaasni marti kan hubachuudhaan kallattii adda addaatiin deeggarsa taasisaatiin jira. Fakkeenyaaf dhiiga arjoomuudhaan iddoowwan adda addaatti magaalotaa fi aanaalee adda addaatti hawaasni deeggarsa gochaa jira. Kana malees immoo akkuma tibbana hordofaa turtan hawaasni hoolota, ra'oota, sangoota walitti baasuudhaan kennaatiin jira jechaadha goota raayyaa ittisa biyyaatii fi egaa inni daran jabaatee itti fufuu qaba jechaadha. Hanga diinni jilbiinfatutti deeggarsa kana hamma humni danda'ametti akkuma eegalamee jirutti finiinsuudhaan itti fufuun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Isinis kanuma akka gootaniin abdadha. Kan biraa koomishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii egaa hojii mirga namoomaa jechuun sarbama mirga namoomaa irratti raawwatame ilaalchisuudhaan wixinee gabaasaa tokko tibba kana baaseera. Gabaasi waliiganaa hin baane ganaa ba'a. Garuu wixinee gabaasichaa irratti odeeffannoowwan argamaa jiran akka mul'isanitti koomishiniin kun mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuudhaaf akka qophaa'ee jiru qabiyyeewwan gabaasicha keessatti ba'an mul'isaniiru jechaadha. Gabaasa kana hayyoonni dhimma kanarratti hubannoo gahaa qaban qeeqaatiin jiru. Tarii miidiyaawwan adda addaa irratti hordoftaniirtu ta'uu danda'a. Kan qeeqamaa jiru sababa malee miti. Mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaan akka ga'u akka waan mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti miidhaa geessite miidhaa mirga namoomaa geessetti adda baasuudhaan kan irratti qindaa'edha jechaadha. Gama kaaniin wanni ittiin qeeqamu iddoowwan hunda miidhaan ga'e oduu hin dhaqqabin bakka miidhaan ga'e dhaqanii oduu hin ilaalin odeeffannoo gahaa oduu walitti hin qabin gabaasa qopheessan gabaasa yeroo gabaabaa keessatti qopheessan waan ta'eef sirrii miti jedhamaatiin jira. Dubbii keenya irratti mootummaan Itoophiyaattis gabaasa kana akkam fudhannee fi fudhatama kan hin qabnedha jechuudhaan fashaleesseetiin jira jechaadha. Sababa malee miti kuni gabaasichi ofiisaatiin kan wal'ee haala qabatamaan jiru kan hin mul'isnee fi loogdummaadhaan kan hojjetamedha jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa gabaasa kana hin fudhu jedheera. Kanatu itti dubbatamaa jira. Dhimma wayitaawaa keessaa isa tokkodha jechaadha inni kun. Egaa humnoonni alaa keessumattuu biyyaaleen lixaa guddina Itoophiyaa hin barbaadan waan ta'eef Itoophiyaan miidhaa jala akka turtu waan barbaadaniif kallattii kanaan dhufan jedhamaatiin jira. Mirga namoomaa sababeeffachuudhaan Itoophiyaa irratti qoqqobbiin akka murteeffamu Itoophiyaan dhiibbaa keessa akka turtu taasisuudhaaf yaadanii loogdummaadhaan kan hojjetan akka ta'e hubatameetiin jira. Kan looganis ergamaa isaanii wayyaanneedhaaf akka ta'e ni beekama. Odeeffannoon sadaffaan isinii qooduu barbaadu dhimma shanii irratti kan xiyyeeffatu. Shaniin akkuma beektan egaa farda wayyaaneeti. Wayyaaneen shanee yaabbattee Oromiyaa keessa gulufuu barbaaddi. Yeroo adda addaatti yaalii gootee jirti. Garuu hin milkoofneef
shaneen gobamtee jirti. Ergamtuun wayyaanee walta'umsaa fi qindoomina ummata keenyaatiin gobamtee jirti kanaan dura ammas adamfamuudhaan gobamaa jirti. Akkuma beekamu shaneen yoo wayyaaneen haleelamtu yoo wayyaaneen rukutamtu mataa gadi qabatti al tokko tokko immoo indoone inuman jira jechuudhaaf carraaqii tokko tokko yoo gootu hin mul'ata. Inni kun guutummaatti akka baduuf uummanni Oromoo iddoowwan jiraatu hundatti gurmaa'ee naannoo isaa eeguudhaan shanee adabaatiin jira. Shaneen diinummaadhaan socho'aa jirti waan ta'eef ergamtuu wayyaaneeti waan ta'eef haleelamuu qabdi ammallee baduu qabdi Oromiyaa keessaa. Bu'aan faayidaan uummata Oromootiif geessistu hin jiru waan ta'eef jechaadha. Kan xumuraa odeeffannoon isinii qooduu barbaadu dhimma balaa suukaneessaa Eda Galgala magaalaa Bahar Daaritti ga'edha. Eda Galgala egaa sakatta'insi cimaan magaalaa Bahar Daaritti taasifamee ture. Tarii kaleessa hoogganaan garee finxaaleeyyii Zamana Kaasee jedhamu to'annoo jala oolfamee ture. San wajjin wal qabatee ta'uu danda'a. Galgalarra sakatta'insa cimaatu taasifamaa ture. Wayitii sakatta'insi taasifamu kanatti namoonni mana bunaa keessa turan sakatta'ama jedhamanii yoo gaafataman waan didaniif qondaala poolisii tokko irratti jechaadha miidhaa geessisaniiru. Battala kanatti egaa lubbuun poolisii kanaa darbeera jechuudha. Akka odeeffannoon ba'e mul'isutti immoo namichi poolisii irratti tarkaanfii fudhate battalumatti ajjeefameera jechaadha. Egaa kanarraa wanti baratamu haala akkana mudachuu danda'a. Garuu immoo of eeggannoo barbaachisaa taasisuun ni mala jechaadha. Iddoowwan adda addaas waan akkana uumamuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo gahaa taasisuudhaan miidhaan akka hin geenye taasisuun ni barbaachisa. Egaa akkuma duratti isiniin jedhee odeeffannoon gaggabaabaan guyyaa guyyaatti isiniin gahu akka hiriyoota keessanis dhaqqabuuf laayik godhaa, sheer godhaa, akkasumas immoo sabskiraayib erga gootanii booda mallattoo dawlii tuquu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'een isin galatoomfadhaa. Galatooma.